يا جرى خينا دبين تندبي كت وني تيمتي خيل مو قبل نسل موت سنجاب فدا أما خفقون يا تو Saif saakheenya meeqooyi bar ilmoota na jabeeffachuun akkatti hin taane meesiimu biyyaara baatanatti dhalaan teenyaa fi dhiirtii teenya wal fuudhan akkitti wal fuudhaniyu jireenya kana gamlamee walii qabanii waliin jiraachuu dhiisaniiti gaafa isiin ilmoota kadhalte isiinis tabiraata maallaqa daleeduu laala jeettanaa fi ilmoo waliin gatee biraa deema. Tuni gaa jiruudha wanni jiruu naman dhiiftu ilmoo isii eeggataa inni irra facaasee dhiisee biraa deeme mana arabaa dalaguun siin haftu. Ilmoo hanga geessutti hanga waggaa 18 geessutti isiin andareejii jaamte akka seera addunyaatti. Haya ilmoo waggaa 8 waggaa 7 waggaa 9 waggaa 10 kana nama bira dhiifattee mana namaa dhiiftee faa mana arabaa daleedee baatitti kiraa mana irraa qabaltee waan mucaan nyaattee dhuydu mana arabaa teessee ergitiif ilmoo ifii dhalte. Oduu bira hin jiraanne qaamaan bakka biraa jiraattee mana namaatti jiraachifte. Ilmoo mana namaa jirtu tana mana nama amantuutti dhiifattee tana gaafa jalaa gudeedamte what zaammiin maal jechuudha. Namni kun mee akkamii ilmoo rakkoodha boo. Rakkoo guddoo wanta akka qallaaletti ilaalina jara keenya hundi keessamee obboleettii teessan ta'a waggaa afuritti qaba dhaalaadha achi qaba warra jala jirtan ati kadhalaatis kadhiiratis namni tokko obboleettii teessa waggaa afurii namni ati Oromoottuun haaya mee maal itti murta nama kanatti isin mee hundi keessan gartee sun dubbii ajaa'ibaati dubbii fokkottuudhasi qixaata isaan malu Oromoon bahaadhiyaan baate odoo keenya maarreeni kafannan jannetti kafantee awwaaltecha ka'uu qabdi jeete yaada yoo san hin ta'in hedduu duu qaba sanuu jireenyi biyya arabaa kuni akkamitti akka jiraatan waa mara nan beeka mana tokko keessa namni tokko mana tokko guutuu kireeffateeti kifilitti namaa kireessa dardara kana fa'aadhaaf amma waa inni irraa hubadhe irraa haasoo khaliifaa irraa jechuudha. Waan kana hedduu jira akkamiin mana kireeffattu kun namni tokko kireessaa hulaa 4-5 kireessaa mana kana inni keessaa bal'aan kireeffataa warri ilmoo fi bultii qabu samboodan kaan dardaraa fi kaanitti hiree deema namni kun ka'ee dalagaa deema. Ilmoos qaba beekadha. Waan akkanaa kanaatu wal nyaachisuu jira jechuudha. Kanaafuu haga dandeessanitti warroonni biyya baqaa keessa jirtan bakka tanattis of eeggannoon nama kireessitanii fi namoonni wajji galtanis adda baafadhaa maayikii nama biraatiif hin kanna. Kana qixaata isaan malu kafalamuu fi qaba akka ajaa'ibatti. Akkasii miti barbika mana kiraatti akka mana kiraatti miti bar wanniidha maaltu maal ta'e seetan. Qaalichi waggaa 50 kuni haati manaa isaa ilmoo guddisti jechuun ijoollee mana madaam gizee deemtu ilmoo bira kaayyatti maallaqaan si galee. Beekara jechuun biyya faranjiitti. Jaartiin ilmoo qabdii amma gaa jaartiin isaa tuni xiqqishoona dhukkubeettee marfee dirachuuf deemte ilmoo daa'ima tana biratti dhiiste haati ilmoo immoo bikka dalagaa jirti jaan sambooda miciyyoo akkas godhe gaa amma akkasitti gudeede si galee. Akkasi akkaataan itti miciyyoo gudeede wallaahi micoo akkasi gaggabdeeti hospitaala geessan jaanii wallaahi hedduu waan garaa nama balleessu wallaahi laazim manaan raane miti. Jara keenya namni waliin illee nama kuma lamatu as ture namni hundinuu gartee waa dhaga'uufiin bakka kana dhufe. Kan jala kana taa'aa jirullee waa dhaga'uufiin bakka kana taa'aa dhugaadha dubbiinis haati dhimmaatis asitti dhiyaachuudhaaf ishni torkillee jechaa jiranii akkanaan wal geennee galuunis hin taatu. Yaada tokkoon anis akka kootitti yoon yaada fudhatama qabaatu ta'e dubbadha. Dhugaadha namnichi rakkoo inni dalagee kun rakkoo uummata hundaati rakkoo uummata Oromoo hundaati rakkoo nama tokkooti miti rakkoo gartee kutaa takkaatii miti rakkoo addunyaa guutuu gartee tanii nu qaanfachise akka Oromootitti. Wanti kun ka ta'e biyya gartee amma ijoolleen tun biyya mubaarakfaa jirtu biyya Masrii kana keessatti ammallee yoo wanti kun ta'uu baatte akkanatti gargar hin deebnu nama nuu kennitanii asuma keessa nama dubbii kana jala bu'ee qoratee yoo ammatti illee nu milkaa'uu dhabde dubbii kana jala bu'ee qoratee eenyutu akka taasise eenyuun akka raawwatee fi maaliif dubbiin tun akka godhamte qoratee miidiyaa kanarra fidee keessaan bilcheesse hawaasa kana gubbatti gadi baasee mul'isu.
Amma namni illee waa dhaga'ee jira. Erga waa dhaga'ee gurri namaanii hooksisa dhugaaf soba hojjaan baafachuudha namni. Amma asirratti yoo milkaa'uu baatte yoo dubbii kana keessaan fuudhanii dubbii kana gartee asirraa nama walaakkaanii yookaan nama sadi nama afuruu bakka buufnee mubaarakiin biratti daballee wanti kun yoo amma milkaa'uu baatte bilchootii akkasiin ay nuu baaftu yoo taasifne maal wayya. Amma akkanatti asirratti eenyee homaallee argaa hin jirru. Waan kana yoo amma sirra laayivii kanarratti illee dadhabame qaamaan bira deemanii dhaqamee qoratamee wanti cuunfamee hojjaan baafanii ay deebanii yoo hawaasaaf ibsan maal fakkaata akkanatti amma sirra teenyee furmaata hojjaan fuudhaa jiru hin jirru dhiyaachaa hin jiran yoo akka namaatti nuu kennanii nama achi keessa jiru nama dubbii kan hojjaan baafatu goone akkam fakkaata. Akkasii miti amma Mubaarak silkii dubbisuu jira beekte Mubaarak eegu jira amma aabaa kan darbe akkaawuntii guddaa Mubaarak moo eenyu? مبارك ماكي اوكي سنفو او ما دبي ولتي غدون فما جرتي برواني سنينغلي تكونجرا مبارك نم ابان فري لا والله نمني فري غند فري كي صاحبو بيا فري كي صاحبو بك فري كي الراشفنو الراقبو وان اورمو وانا كان خنا غزي دو نيك امنيچو والراقبو دبي ابا غدا تبي عبا منتي ونجد مكون نجرو كون المو دائما المسابير تبي أنا كنا كابم تتوكل لين نجرو خنا وني بيهو كابم قدام تكو خنا مبارك ماكي دبي توصاني متي الموت كشور أنا والله خنا الرأس وديسي خنا سلاقر إن أجيسو داو أنا هيدانو يساني ملتو خنا بو المسيبار بالتابو زوتي وانا الرأس أنا مجبيني shamarran sagalee taatanii uujjechuu qabdan ajjeesuu qabdan gabbaatanii jechaawun ajjeeftani dhugaan isin hin jaallu wallahi daan isaan maltu kana boo akkamitti ilmaan guddifannaa biyya masrii kana keessatti haan rakkoo dila kana keessatti haan kun dirqama boo qabaa beekamuu qabaa dirqama kuni amma paliis akka gootanu sana kana otoo hin taane paliis yaada mubaarak waan deebi'uun laallaan dura waan mubaarak deebi'uun laallaan dura yaadi furmaataa maaliidha yookiin haati dhufuu qabdi yookiin immoo namicha baasanii fidanii namatti agarsiisuudha malee namni baay'ee koomentii isaa agartan akka waan isin qalladanii fakkaataa jira piliis yookaan waa lama keessaa tokko godhame warreen achi jirtan piliis akka keenyatti asirraa naasayinaati warreen achi jirtan waa lama keessaa mubee hin danda'ama taanaan yookaan haadha fidanii daayireektilii haati akkas yoo jette namni dhugumatti itti asirraa isheerraa yoo dhagaye good waan gaarii ta'uu baannaan immoo riili nama sana fidamee amma eegga sida maqaan isaa ka'eeti yoo deebi'amee irraa dhiifamuuf gara sodaa yookaan gara biraatti deemama ta'e gaa'is wanti kun sirrii miti yookiin sila kaasuu dhiisuu ture malee amma riskii guddaadha maatii sanaaf maqaan na bade jechuudhaan riskii guddaa irra gaggeessisuu danda'a. Kanaaf wantoota lamaan kana keessaa furmaata tokko qofa irratti hin diriitaman eegga silaatii saatii tokko ol haasaamee jira yaadi furmaataa yoo hin taane asirraa namni biraa saaraan dhufee gaafatee haasa'u yoo ta'e gatiin dhaba jechuudha wanti sun. Mubaarak akkaawuntii lammaffaan seenteen jirta dubbadhu ka. Kanaanuu nan jira maki. Ayyee maaltu maal ta'u? Akka goonu. Mata keenya waan keenya kun shiran dhabu xaxaan dhabu dubbii xaxamaa jira kan xaxamaa jiru immoo barakittii waa tokko gochuun danda'amu haadhuma miskiinatti dhumatti dubbiin xaxamaa waan ta'eeti jalqaba wanni nu amma gochuu qabnu nu warri kan yeroo jirru wal ijaarree amma ijoollee wayitiin beellameen kee makii wal ijaarree bakka tokkotti tol argine mana asliittis ta'u